Kooleejiiwwan pooliteeknikaa fedhii gabaa irratti hundaa'uun leenjii teeknikaaf ogummaa qulqullinaa fi ga'umsa qabu kennuun intarpiraayizoota bu'uura industirii taasisuu fi teekinooloojii bu'aa qabeessa ta'e ceesisuun uummata naannichaa fayyadamaa gochuu ergama godhachuun hojjetu. Akka Oromiyaatti kooleejiiwwan pooliteeknikaa ergama itti kenname kana dhugoomsuuf socho'aa jiran keessaa godina Qellem Wallaggaatti kan argamu kooleejiin pooliteeknikaa Laaloo Qilee isa tokko. Kooleejiin kun bara 2007 sadarkaa wiirtuutti hundaa'e. Bara 2013tti ammoo gara pooliteeknikaatti ol guddate. Kooleejichi erga hundaa'eenas humna nama baratee ga'umsa qabu baay'inaa fi qulqullinaan oomishuun cinatti teekinooloojiiwwan rakkoo hawaasaa furan kalaquu dabalatee industirii godoo jajjabeessuufis xiyyeeffannoon hojjetaa jira. Dastaa Kabbadaa leenjisaa kooleejichaati. Rakkoon qonnaan bultoonni midhaan wayita dha'an isaan mudatu furuuf qorannoo geggeessuun maashinii midhaan biilaa dha'uu fi boqqolloo falfalu kalaquu dubbata. Maashinoonni kalaqaman kunneen ammoo tajaajila midhaan dha'uu fi haftee isaa ammoo daakuun gara nyaata horiitti jijjiiruuf dandeettii qabaachuu dubbata. Keessumattuu godina Qellem Wallaggaa oomisha boqqolloon beekamtuu waan taateef rakkoo gama kanaan qonnaan bultoota mudatu furuuf maashinni boqqolloo sa'a tokkotti hanga kuntaala 7 falfaluu fi haftee ammoo daakee nyaata horiif qopheessu kalaquu dubbata. Boqqolloo oomishne kaane utuun iddoo tokko ukkaamamee taa'u bokkaatti dhufee uummata keenya kisaaraa garbaa keessa geessuu danda'a. Kanaaf yeroo gabaabaa gidduutti isa teenyee harkaan falfallee harka keenya dhukkubsinee humna dheeraatti baafnu guyyaa gidduutti kumtaala sa'aatii tokkotti kumtaala 7 meeqa oomishee akka inni yeroo gabaabaa gidduutti nu baasee dafee callaa sana yeroodhaan nu gashee ka'ee mukti isaa sun duriin gatamaa abiddatti bobeessinee yookiin lagatti nannee balleessina. Amma garuu mukti isaa sun utuu hin badin rii ta'ee deebi'ee immoo maashiniin kun oomishee nyaata horiirra akka inni ooluuf itti yaadame kanaafidha jechuudha. Yeroo si'anaa horii as keessatti gibbiin kun horii horsiisuu, furdisuu, maal waan barsiisuu fi sanarra dhaabbatame illee fudhatamummaan isaa argame. Nuni akka kolleejjii kanaatti dhiibbaa garaagaraa dhiibbaa gurguddaatu hojjetamaa jechuudha. Maashiniin kun mataansaa akka inni sheediin magaalaa keessa dhaabbatee achitti boqqolloo uummanni taraa naqatee achi as dhufee as fe'ee as fiduutu hin taane maashinii kana abba'ee dhaqee achitti himaataa irratti ijaaramee uummata kanaan yeroodhaan akka inni oomishamuuf dhiibbaa garaagaraa ta'aa jira jechuudha. Bara uumamuu namoota baay'ee nu gaggaafachaa ture warri fidanii asitti oomishanii dhufee balbala keenya nu dhaabatee hojjetan namoo akka midhadanii kanaaf gahee guddaa manni kun dhiibbaa guddaa gochaa jira. Amma maashiniin kun ibsaa qofaan hin hojjetu. Jeetara garaagaraatiin jeetarris fe'amee baadiyyaa keessa seenuu danda'a. Jeetarri amma fakkeenyaaf ammoo jeetaraan kaasnee isin argisiisaa irraa jechuudha. Rakkoo ibsaarraan kan ka'e. Bakka jeetarri wantoonni sasalphaa akkasii jiran amma baadiyyaa amma ganda eessaatti deemuun hin danda'amu. Maashinii lammaffaan kooleejii pooliteeknikaa Laaloo Qilee keessatti kalaqame ammoo maashina midhaan biilaa dhahuu danda'udha. Kunis inisheetiivota xiyyeeffannoo mootummaa ta'an tumsuuf kan kalaqamedha. Maashinii qamadii fi ruuzii garaagaraa rukutu kan nu oomishne qamadiin kun amma fakkeenyaaf durii humna guddaadhaan reebneeti kan nu hojjennu humna guddaa yeroo dheeraa fudhata. Amma humna xiqqaadhaan yeroo gabaabaa keessatti dabnee oomishnee akka argannu inisheetiiviin kun immoo durumaa kaasee qamadiin jira amma mootummaan akka biyyattiitti akka oomishamuu fi kan barbaachise waan ta'eef yeroo gabaabaa keessatti baay'inaan inni oomishame sun akka inni rukutamee callaa firii gaarii namni uummanni keenya tu bokkaan itti nufuutu waa tokko hin balleessin akka inni oomisha gaarii argatuuf yaadneeti. Ruuzii akkasuma kanneen kana fakkaatan warroota biilaa qaban kana kanneen akka ruuzii akka garbuu kanneen biilaa qaban kana callaa firii godhee argisiisee
irraa bu'aa yeroo dheeraa gabaabaa keessatti argatu. Maashiniin sadaffaa immoo haftee midhaanii adda addaa daakuun nyaata horiitti jijjiiruuf kan oolu yoo ta'u, kunis misooma horii irratti xiyyeeffatamee hojjetamaa jiraatus hafteewwan jiran gara nyaata horiitti jijjiiruun hanqina gama nyaata horiin jiru furuuf kan hojjetamedha. Chopper machine kan jedhamu chopper machine kuni amma waan garaa garaati kan hojjetu bifa tokko bichaamne jechuudha. Mees jechuun boqqolloo amma fakkeenyaaf jalqabaa kaasee namni nyaatee hoffaa isaa gataa ture akka aadaa duriitti. Amma boqqolloon nyaatame suni hoffaan isaa akkam bane. Amma shonkoraatti fayyadamne malee yeroo kana boqqollootu hin jiruu fi boqqolloon sun muramee yeroo sana jiidhaatti dhufee maashiniin kuni dirii sonaa keessaa baafanne lammaffaadha kan hojjechaa jiru. Viidiyoon isaatu jiraate maashiniin nu jalqaba hojjenne kana jechuudha. Giraandeer maashiniidhaan hojjenne ammata hojjete jechuudha. Kun kan inni hawaasa fayyadu boqqolloo irraa nyaatee faayidaa irra oolchateera yookiin immoo kumtaalatti naqateera. Hoffaan isaa suni dhufee asitti daakamee soogiddaa wajjin waan mimmiyaa wajjin walitti makamee gogee nyaata horii furdisuma isa sileennee fi silachitti mukuma boqqolloo isaatu hojjetama. Asitti immoo hoffaan sun isin badu nyaatamee daakuu ta'ee hojjeta. Yeroo ammaa immoo shonkooraan jira, mukki muuzii jira. Warri sun siriin isaa irraa nyaanne. Amma mataan muuzii mataan shonkooraa kun gaggatamuu danda'a. Tortoree bada sun akka inni hin banne. Muuziinis mataa ishee bicha irraa nyaannee akka hundee isaa hin gannetti horii yeroo si'anaa kana jiidha bona kanaan jiidha sana barbaada waan ta'eef sanaan waliin maknee akka nyaachisutti kanarra dhaabbanneeti rakkoo hawaasaa kana kanatti jijjiirree furdisa horii sana yeroo kana margiin gogaa wanti hundi tokko hin jiru horiin kanatti fayyadamee iddoo tokko dhaabatee kan furdatutti. Multi-purpose bed and sofa jedhama. Amma akka kanatti gaafa laallu already normal soofaadha taa'uu dandeenyeerra. Rakkoo tokko malee irra teenya. Gaafa boqonnaadhaaf yookaan immoo yeroon ciisicha keenyaa ga'u sireetti deeffannaa jechuudha. Kana asuma wanti isin hubattanii darbuu qabdanii saayizii sireen ittiin hojjetamu kamiin hojjetamuu danda'a. Meetirii tokko seentii 50 ta'u, meetirii tokko seentii 20 ta'u hojjetamuu danda'a. Giin kun saampiliidhaaf kan qophaa'e. Gaafa yeroo boqonnaa keenyaa yookaan immoo sa'aatiin hirribaaf nu barbaachisu ga'u ishee kana jalaachi abbaafanna. Isheen kun hin baati. Sanaan booddee ammas kuni saayizii sireen kun ittiin hojjetamee jiru kan inni ba'u carqiin kun. Sanaan booddee kana akkas deeffanneetu ishee kana tiraasii keenya deeffannee waan ciisuu barbaanne yoo ta'e isaati yeroo ciisuu barbaanne sanatti kanarra ciisuu dandeenya. Amma kanarra daa'imni ciisuu danda'a rakkoo tokko malee namni guddaan iyyuu immoo irra boqochuu danda'a. Walumaa gala maqaansaa multi-purpose bed and sofa jennee waamna jechuudha. Gara ishee kanaatti gaafa darbinu isheen kun ladder chair jedhamti. Amma normaalii kana irra taa'uu dandeenya. Nu baatte jechuudha. Irra taa'uu dandeenya. Yeroo adda biraa immoo laaderiitti deeffannaa jechuudha. Moor mana kosmootiksii yookaan immoo suuqii keessatti itti gargaaramuu dandeenya kana. Normaal teebiliidha. Akkasitti gaafa laallu teebiliidha. Isa booddee gaafa gara cheeriitti deeffachuu barbaannu ishee kana yoo barbaanne jalatti xaqallaluu dandeenya. Kun jalatti xaqallalama. Gara cheerii isaatti gaafa deebisuu barbaadu immoo ishee kanarraan ol qaba. Ishee kanarraa ol qabee cheeriitti deeffadhee irra taa'uu danda'a jechuudha. Inni kun leenjistoota yookaas immoo barattoota kilaasii keessa kan jiran yookaas barattoota nuti barsiisnutu waan kana irratti hojjechuu kan danda'edha jechuudha. Uffanni kun imaataadhaan ijaaramanii nu biratti xumuranii ba'anii hojii dhuunfaa isaanii yookaas immoo hojii uummatanii akka isaan hojjetan kan nuun taasisnee irratti hojjetanidha jechuudha. Inni kun industirii godoo yookaas immoo imaataalee naannoo keenya jiran kaleessa dheengadda ogummaa kana qabaatanii bakkee ba'anii hojjechuu kan sodaatan yookaas immoo kan saalfatan akka isaan industirii ta'anii yookaas immoo ijaaramanii akka isaan hojjetanii kan nuun taasisneedha jechuudha. As keessa kan jiru bifa jabanaatiin kan hojjetame jabanaan hin jira. Xuwwee yookaas immoo kan nyaatni itti qophaa'u ni jira. Akkasumallee okkoteewwan yookaas immoo wantoota bishaan keessatti diilalleessuuf danda'amu ni jiraata.
Kooleejichi yeroo kanatti gosa ogummaa sagaliin idileef galgalaan sirna baruu fi barsiisuu geggeessaa jira. Gama kanaan humna nama baratee ogummaan dorgomaa ta'e horachuufis sirna baruu fi barsiisuu shaakalaan deeggarame kennaa jira. Baradhee kan ba'e maqaa nama dhuunfaa kootii ta'uu hojii dhuunfaa kootii ta'uu karaa barbaadeen jechuudha. Hojii bizineesii waan barbaachisaa ta'e ittiin hojjedhe jireenya hawaasa kootii tajaajilaa fi barsiisonni dipaartimentii keenya kanarratti nu barsiisan immoo bakka amma isaanii danda'ameen amma baay'ee nu deeggaruudha. Sa'aatii isaanii alatti yeroo isaanii gubanii bakka daqiiqaa tokkotu nu jalaan qisaasin baay'ee nu gargaaraa jechuudha. Barattoota magaalaa kanaatiif carraa hojii guddaa uumeera. Ogummaa garaagaraalee barachuutiif carraa garaagaraa uumeera jedhama. Akka koolleejjii kanaatti dipaartimentii kana qofaa yoo ta'an dipaartimentii namatti tolu baay'ee jira jechuudha. Ani kan inni dipaartimentii kana barachaa jiruu fi tokkoffaa jireenya koo keessatti jireenya gaarii ta'e tokko jiraachuun barbaada. Kan darbee immoo ogummaa uummata tokkoon yookiis teekinooloojii uummata tokkoon beekamuu barbaada. Kan mataa kootiitti teekinooloojii uummata tokko yookiis koolleejjii kanatti maqaa dhabsuun qaba. Ofii kootii illee beekamtii guddaa argachuu qaba jechuudha. Barri bara teekinooloojii waan ta'eef baadiyyaa tokko tokkoon keessatti ibsaa waan hin galleef isa kana malee taa'ee shuggachuudhaa fi waan barbaachisuuf barnoota kana barachuun na dirqamsiisa jechuudha. Namni kamiyyuu immoo gaafuma nama bahee baratu kaayyoo qabachuudha. Fakkeenyaaf barnoota kana baradhee saba koo tajaajiluu uummata tajaajiluu kan barachaa jechuudha. Soddoma tiyoorii gaafa ta'u 70 piraaktikaalii jedhama. Yeroo baay'ee galgala yeroo deebi'an amma gara dareen naqan. Gara tiyooriitu hin taane garuma kana dhufu amma tokko kunoo asii waan akka reetii akaafaa barreeffama addaa kan hojjetan baranammoo irratti daballee kan hawaasa keenya fayyadamnu illee wanta akka gajaraa wanta akka billaadhaaf hin oolanii manuwaalii ishee ka'umsaaf kan ta'u sanarra dhaabbatamee maateeriyaalii akka barbaadaman innis caal jenneetu hin taane haandi foorjingii fi hiit tiriitimentii kan jedhamutu jira jechuudha koorsii keenya. Hiit tiriitimentii akkamitti waa tokko hiit godhee ho'isee gara waan tokkotti beendii yoo ta'e istireetii yoo ta'e akkamittiin akkan hojjetu achirraa inni tiyoorii haasa'an immoo appilaayitu piraktikaal goone kan ittiin barattoota keenya jajjabeessine. Ijoollee kana tiyooriidhaan akka isaan deeggaru ta'ee jira jechuudha. Gama piraktikaaliidhaan immoo amma tokko googilii galee daawunlood godhee viidiyoodhaan fayyadamee yeroo baay'ee maanuwaalii sanaan kan wal qabatu googilii seenee viidiyoodhaan fayyadamee illee ijoolleetti agarsiisee viidiyoo sana illee maanuwaalii isaanii wajjin yookiin konseptii sana wajjin akka inni wal simu godhee bilaandid leerningiidhaan kennee fi barsiisaa jira jechuudha. Yeroo nuti amma keessa jirru kun dijitaalii irraadha. Bara kana keessa namni kamiyyuu teekinooloojii wajjin madaqee teekinooloojii wajjin socho'uun dirqama. Haaluma kanaan nuti leenjii hawaasni keenya teekinooloojii wajjin wal baree teekinooloojii fayyadamuudhaan oomisha isaa karaa teekinooloojii bifa saayinsaawaa ta'een akka inni dhiyeeffatuuf gahee nurraa eegamu baasaa jira. Sababiin isaa yeroo kanatti teekinooloojiin beeknu taanaan addunyaan nu beeku. Addunyaa wajjin tarkaanfachuudhaaf dirqama teekinooloojii wajjin wal baruun dirqama. Kanaaf ijoollees jiran kanarra darbinee hawaasa keenya illee yeroo nuti waa'ee teekinooloojii akka isaan baraniif leenjii garaagaraa laannuun jiraata. Kooleejiin Pooliteeknikaa Laaloo Qilee ergamatti kenname ga'umsa barbaadamuun ba'achuu fi hanqina meeshaalee fi leenjisaa jiraachuutu himama. Akkuma isin argitan kun hin hojjetu kompiitara tokkorraa amma nama 3-4-5 teenyee piraktikaala gochuu ga'uutti jirra. Kun immoo dhiibbaa waan qabaachuu danda'a. Kun tunuu guutamee darbee hanqinni kan biraan jiru immoo rakkoo humna ibsaatiin wal qabatee humni ibsaa yeroo tokko tokko hin badaa sanarraa kan hanqina boba'aatiin mudata waan ta'eef utuu piraaktikaala godhin kan tuutaa olluu gallu jira. Keessatti barnoonni jiru illee haala gaariidhaan jira. Piraaktisii illee hammanatti yoo ta'e tiyoorii haaluma danda'ameen barataa jiru jechuudha. Barsiisonni keenya barsiisota jajjabeeyyiidha. Barattoota keenya illee barattoota qaqqabaadha jechuudha. Kana keessatti immoo waa tokko baruu utuu hawwinu ogummaa tokko waan tokko gochuu ta'uu binu hanqina meeshaalee garaagaraa qabna. Yeroo kanatti nu leeviltuu barachaa irraa kompiitara hunduma isaa xumuruu qabna turre silaa sirriitti barre. Amma barsiisaan gatii barsiisaa tokkittii ta'eef deebi'ee kompiitarris waan baay'inaan hin jirreef abbaa maasii qabata duwwaadha kan jalqaba kompiitara fayyadamu. Inisheetiiwwan misoomaa akka biyyaatti qabaman irratti leenjii barattootaaf kennuun cinattis ga'umsa hawaasaa eegumsa naannoo irratti cimsuu irrattis kooleejichi gosa ogummaa eegumsa naannoo jalatti hojjetaa jira. Barsiisonni keenya baay'ee yaada bareedaa nuu kennuudhaan inisheetiivii mootummaan baase kana irratti illee hojjetaa mootummaa ta'e qaamni barsiisus ta'e qaamni baratu hundumtuu itti bahee bobba'ee hojii hojjete
gara jijjiiramaatti ce'uudhaaf baay'ee saffisaan kan hojjetamaa jirudha. Akka gibbii kanaatti gibbii kolleejjii pooliiteeknikii ilaaluu kanaatti callaa dabaluu keessatti illee wantoota adda addaa fayyummaa lafaa eeguu keessatti illee barnoota gahaa sirriitti barsiisaan daree keessatti nu barsiisuudhaan xiyyeeffannoodhaan illee hooggansarra warri jiran illee yaada nuu kennuudhaan wantoota tiyooriidhaan barannes hojiidhaan kunoo lafarratti buufnee argisiisaa jirra waan ta'eef wantoota asitti baranne kana fuunee hawaasa keenyaan gahuudhaaf akka salphaatti ogummaa fudhannee barsiisaa irraa ogummaa fudhannee waan jirruufi salphaatti hawaasa keenya hin guddisna. Damee kanarratti barachuun koo faayidaa guddaa qaba jedheen yaada akkuma waliigalaatti jechuudha. Maaliif sababni isaa amma kanarratti xiyyeeffatameeru damee kanarrattidha keessattuu damee qonnaa irratti qabeenya uumamaa jiru kana kunuunsuuf itti fufsiisuu keessatti illee namni barate gahee guddaa akka qabudha. Kanaaf jecha naannoo fi kunuunsuu jijjiiruu fi darbee immoo qabeenya jiru kana dhalootatti dabarsanii fufsiisuuf dipaartimentiin kun akka xiyyeeffannaatti kan xiyyeeffatamee jirudha jechuudha. Akkaataan lafa isaanii mala aadaatiin fayyadaman irraa gara mala ammayyaawatti lafa xiqqoo irratti oomisha gosa 2-3 ol oomisha callaa gaarii isaaniif kennuu danda'u. Teekinooloojii xiqqaasaatti fayyadaman lafa isaanii akka kunuunsan qabeenya isaanii akka eegan naannoo isaanii akka eegan naannoo jiraattuu mijattuu gochuudhaaf shooran ni bahudha. Kan idilee immoo hawaasa keessatti karaa leenjii gaggabaabaati. Haala idileedhaan jechuudha. Leenjii gaggabaabaadhaan waldaalee himaataa ijaaramanii dhufanii kolleejjii keessatti leenjiin ogummaa laatamaa fi kana malee immoo deemnee qonnaan bulaadhaa fi dirree isaan irra jiranitti ogummaa bulchiinsa fakkeenyaaf bulchiinsa qabeenya uumaa irratti lafa isaa namni tokko akkamitti kunuunsa qabeenya uumaati waan ta'eef lafa otoo hin kunuunsin otoo hin eegin fakkeenyaaf waan agartan bara darbii dhuftanitti yoo ta'e akka kana miti. Jalqaba lafti kun kunuunfamuutu irra jiraata malinaan lafti kun miidhamaadha. Kolleejjiin kun wantoota mootummaan karoora mootummaan qabatee jiru galmaan gahuu keessatti gahee olaanaa taphateera jechuudha. Maaliif akka kolleejjii keenyaatti ogummaa naachuraal riisoorsiis ta'ee ogummaa kiroo piroodakshinii irratti hawaasni naannoo jiru tajaajilamaa akka ta'uu fi inisheetiivii ruuzii, inisheetiivii ocholoonii, inisheetiivii muuzii, qurxummii, horsiisa kanniisaa kanneen kanarratti hojjetaa jechuudha iddoo kanatti. Kanaafiyyuu hawaasni naannoo keenya jiru lafa xiqqoo irratti wantoota baay'ee garaagaraa oomishee akka inni fayyadamuu fi lafa xiqqoo qabu irratti inisheetiivii mootummaan qabatee jiru kana callaa akka inni guddisuu fi barnoota gahaa kennaa jira jechuudha leenjistoota maqaan. Kooleejiin Pooliiteeknikaa Laaloo Qilee hojii fakkeenyummaa qabu hojjetaa jiru cimsuun ergama itti kenname dhugoomsuuf immoo hanqinni maashinootaa fi leenjistootaa furmaata barbaada. Shooppii gurguddaa lamatti ijaaramee jira jechuudha. Shooppii sana Oromiyaan gaafa nuu kennee nuu ijaarsisee meeshaalee isaa waliin guutamee akka kennamuuf ijaarsisee jechuudha. Shooppii sana keessaa maashiniin tokko illee hin jiru. Deeggarsi gara Oromiyaa irraa jiru laafaa osoo hin taane ciruma illee hin jiru kan nama jechisiisudha jechuudha. Kanaaf gara oliitti dhiibbaan nu uumamee hanqinni leenjisaa illee nu guutamee hanqinni maashinii illee nu guutamee yoo jedhee simannaa haaraalee kanarratti fufuu dandeenya. Ulaan misooma keenya qonna waan agarsiisuuf tokkoffaa irratti qonna gosa sadanuu laannaa crop production, animal production fi natural resource irratti leenjii kennaa jirra gammaatti. Gama biraatiin immoo mechanics irratti kan nuyi hojjennu. Inni kan biraan garment production irratti yookaan immoo huccuu hodhaa wajjin wal qabatee building electrical installation irratti leenjii laannaa. Akkuma kanaan torbaffaa immoo ICT dha. Walumaa gala ogummaa torbarratti amma kan nuyi leenjii kennaa jirru jechuudha. Ogummoonni keessaa ba'aa deeman jiru. Gara ogummaa 5 qofatti akka deebi'u kallattiin gahamee waan jiruuf. Ogeessi biiroo carraa hojii uumuuf ogummaa Oromiyaa obbo Gammadaa Ittaansaa rakkoo kooleejichi qabu furuuf xiyyeeffannoon akka hojjetamu hima. Iyyannoon isaanii dhimma maashinii wal qabatee dhimma ogeessa leenjisaatiin wal qabatee yeroo hundanuu qaqqaba. Dhimmi leenjisaa hundumtuu hin guutaa waan ta'eef ejjennoo qabna akka biirootti. Maashinoota immoo piroojeektiidhaan ijaarsi shoopponni adda addaa ijaaramaniiru. Shooppota sana keessatti akka isaan hojii hojjechaa jiran beekna. Irra guddaayyuu immoo teekinooloojiin aadaa leenjii gaggabaabaadhaan ogummaa kottage indaastirii waan uummata keessatti dagatamee jiru waan akka suphee, waan akka gogaa, waan akka uffata dha'uu kana isa kana baay'ee irratti hojjechaa jiru. Darbee immoo qote bulaadhaaf leenjii illee kennaa jiru. Qonnaa irratti qabatamaadhaan kennaa jiru waan ta'eef kooleejicha xiyyeeffannoo irratti hojjechuudhaaf karoora hin qabna.